Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kanaa an Dr. Shaaroodha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan odeeffannoo fayyaa yeroo garagaraatti isiniif qoodu akka salphaatti argachuu dandeessaniif chaanaalii kana subscribe, share, like gochuu hin irraanfatina. Qophii garagaraatiin odeeffannoo fayyaa hawaasni beekuu qaba jedhee yaadu kan isiniif dhiyeessu ta'a. Qophii kana har'aa kanaanis odeeffannoo hawaasni beekuu qaba jedhee filadhe keessaa waa'ee micciirramuu cidhaanii irratti kan odeeffannoo isiniif qoodu ta'a jechuudha. Micciirramuu cidhaanii maalidha? Balaan micciirramuu cidhaaniitiin dhufu maalidha? Akkanas akkamiin baraaruu dandeenya kan jedhu yaada ijoo qophii kanaa ta'uu jechuudha. Cidhaan qaama sirna wal hormaataa baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Nama saala dhiiraa qabuuf cidhaan jiraachuun sanyii kormaa yookiin immoo spermii qopheessuudhaan dhala akka argatu taasisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf cidhaan keenya spermii yookiin immoo sanyii kormaa yoo hin qopheessine ta'e dhala argachuun rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaaf cidhaan keenya sanyii kormaa qopheessuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Dabalataan immoo hormoonii baay'ee barbaachisaa ta'e hormoonii testosteroon jedhamus akkasuma cidhaan keenya ni qopheessa jechuudha. Hormooniin kunis faayidaa hedduu qaama keenyaaf kan qabaatu yookiin immoo kan kennu ta'a jechuudha. Garuu rakkooleen garagaraa immoo cidhaan keenya miidhuu danda'u jechuudha. Isaan keessaa tokko micciirramuu cidhaaniiti jechuudha. Micciirramuun cidhaanii cidhaan keenya akka dhabnuu fi rakkoo garagaraaf akka saaxilamnu nu taasisa jechuudha. Kanaaf micciirramuu cidhaanii kana maaltu fida? Akkamiin immoo baraaruu dandeenya kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Cidhaan micciirramuu yeroo jennu cidhaan keenya qaama sirna wal hormaataa ta'ee uumamaan garaa keenya keessatti erga uumameen booda gara gudeeddii keenya gadi kan dhufu jechuudha. Gadi dhufee gudeeddii keenya keessatti yookiin immoo baattuu cidhaanii keessatti argama jechuudha. Garaa keessatti erga uumameen booda gadi dhufuudhaan baattuu cidhaanii keessatti argama jechuudha. Kanaaf namni dhiiraa tokko cidhaan lama bitaa fi mirga ni qabaata jechuudha. Kunis cidhaan kunis akkuma qaamota biroo nervii fi akkasumas immoo ujummolee dhiigaa isaa kan qabudha jechuudha. Kanaaf caasaan spermatic cord jedhamu dhiiga gara cidhaan keenyaa kan fidu akkasumas immoo kan cidhaan keenyarraa gara onnee keenyaa kan deebisu caasaalee ujummolee dhiigaa kan of keessatti qabate caasaan spermatic cord jedhamu jira jechuudha. Kanaaf spermatic cordiin kun yoo ofirra garagalu micciirramuun cidhaanii qunnamuu danda'a jechuudha. Kanaaf sababa spermatic cordiin kun ofirra garagaluuf yookiin immoo micciirramuuf immoo sababoonni tokko tokko jiru jechuudha. Isaan keessaa micciirramuun cidhaanii yeroo baay'ee kan uumamu daa'imman ji'a tokko gadi ta'an yookiin immoo dhalatanii haga ji'a tokko keessa daa'imman haga ji'a tokko jiran akkasumas immoo dargaggeessa irratti kan mul'atuuf jechuudha. Daa'imman akkuma dhalatanii cidhaan isaanii sirritti gadi bu'ee yookiin immoo baattuu cidhaanii keessatti argamuu waan hin dandeenyeef carraan inni ofirra garagaluu isaa guddaa ta'a jechuudha. Cidhaan seeraan baattuu cidhaanii keessatti hin argamne carraan micciirramuu isaa guddaadha jechuudha. Kanaaf daa'imman dhalatanii haga guyyaa 30 yookiin immoo ji'a tokko keessatti carraan cidhaan isaanii ofirra garagaluu guddaadha jechuudha. Kan biraa immoo yeroo dargaggummaa yookiin immoo yeroo dhiironni amala saallammeessoo mul'isaniitu yookiin immoo yeroo dargaggummaatti cidhaan isaanii waan guddachaa deemuuf yeroo dargaggummaa cidhaan waan dabalaa deemuuf guddinni cidhaanii kun cidhaan akka ofirra garagalu taasisa jechuudha. Kanaaf micciirramuun cidhaanii akka uumamuuf sababa tokko kan ta'u yeroo dargaggummaa guddina cidhaanii dabaludha jechuudha. Kanaaf yeroo dargaggummaa yeroo cidhaan dabalu hangisaa dabalu carraan ofirra maramuu yookiin immoo micciirramuu isaa ni dabala jechuudha. Kan biraa immoo carraa micciirramuu cidhaanii wanti dabalu hojii ulfaataa hojjechuudhaan boodas carraan inni ofirra garagalu jira. Yeroo tokko tokko immoo balaan cidhaan irra yoo kan
qunnamu ta'e yookiin immoo balaa tasaatiin cidhaan kan miidhamu yoo ta'e carraan ofirra garagaluu ni jiraata. Akkasumas immoo hirriba keessas cidhaan garagaluu danda'a jechuudha, micciirramuu danda'a jechuudha. Kanaaf cidhaan sababoota garagaraatiin micciirramuun isaa hiddi yookiin immoo ujummooleen dhiigaa spermaatik koordii keessa jiran kan dhiiga gara cidhaanii fidanii fi cidhaan irraa deebisan akka isaan sirnaan hin hojjenne taasisaa jechuudha. Kanaaf spermaatik koordiin kun yeroo micciirramee yookiin immoo gudunfamu kanatti dhiigni gara cidhaanii waan hin deemneef cidhaan akka miidhamu taasisaa jechuudha. Kanaaf sababa garagaraatiin cidhaan yoo kan ofirra garagalootiin yookiin immoo micciirramu ta'e ujummooleen dhiiga gara cidhaanii waan hin finneef cidhaan keenya dhabuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yoo micciirramuun cidhaanii jiraate yaala hatattamaa barbaachisaa jechuudha. Namni cidhaan isaa micciirrame tokko mallattoolee akkamii argisiisa, akkamiin beekuu danda'a jechuu dandeessu. Mallattooleen micciirramuu cidhaanii akeekan keessaa tokko dhukkubbii tasaa gudeeddii yookiin immoo cidhaan keenya irratti nu mudatudha jechuudha. Dhukkubbii hamaa fi dhukkubbii tasaa cidhaan keenya keessattuu gartokkee gudeeddii keenyaa kan nu dhukkubu yoo ta'ee fi darbee darbees dhukkubbiin kun gara garaa gara gadii ol kan deemu yoo ta'e cidhaan keenya micciirramuu nu akeekuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo namoonni micciirramuu cidhaanii isaan qunname kun mallattoolee akka haqqisiisuu yookiin immoo miira lolloojuu qabaachuu danda'u jechuudha. Dhukkubbii kana dabalataan miira nama lolloojuu akkasumas immoo nama haqqisiisu kana qabaachuu ni danda'u jechuudha. Kan biraa immoo cidhaan iddoo duraan jirurraa ol siquu danda'a jechuudha. Sababa micciirramuutiin yookiin immoo sababa ofirra garagaluutiin dheerinni cidhaan kanaa waan gabaabbatuuf spermaatik koordiin kun waan gabaabbatuuf cidhaan iddoo duraan jirurraa ol siquu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattooleen kunniin yeroo jiraatan cidhaan keenya micciirramuu akeekuu danda'u jechuudha. Kan biraas yeroo tuqamus cidhaan micciirrame yeroo tuqamus dhukkubbii ni qabaata jechuudha. Dhukkubbii ni qabaata yeroo qaqqabamu cidhaan kun dhukkubbii ni qabaata akkasumas immoo dhiita'uus danda'a jechuudha. Kanaaf mallattooleen micciirramuu cidhaanii argisiisan keessaa balaa garagaraatiin cidhaan yoo micciirrame dhukkubbii hamaa yeroo gabaabaa keessatti nama jalqabuu fi akkasumas immoo garagaraa keenya deemuu danda'u akkasumas immoo miira nama lolloojuu yookiin immoo nama haqqisiisuu yoo jiraate cidhaan iddoo duraan jirurraa yoo kan ol siqu ta'e akkasumas immoo kan dhiita'u yoo ta'e mallattooleen kunniin micciirramuu cidhaanii argisiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf mallattooleen kun jiraachuun micciirramuu cidhaanii argisiisuu danda'u jechuudha. Haalli kun yoo jiraate maal gochuu qabnaadha? Cidhaan micciirramee sa'aatii gabaabaa keessatti hojii isaa dhabuu yookiin immoo miidhaa hamaarra gahuu danda'a jechuudha. Keessattuu cidhaan micciirrame sa'aatii 6 keessatti yoo yaalii hin arganne ta'e cidhaan keenya guutumatti carraan dhabuu ni jiraata jechuudha. Kanaaf namni tokko cidhaan isaa micciirrame mallattoolee kanneen argisiisee sa'aatii 6 jalqabaa keessatti yoo hin yaalamne carraan cidhaan isaa dhabuu guddaa ta'a jechuudha. Kun immoo dhalaa akkan arganne akkasumas immoo rakkoolee cidhaan keenya dhabuudhaan wal qabatan garagaraa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf sa'aatii 6 keessatti rakkooleen kunniin yeroo mudatan gara yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sa'aatii 6tti yoo kan yaalamu ta'e parsantaa 90 fi sanaa ol baraaruun ni danda'ama jechuudha. Garuu sa'aatiin isaa yookiin immoo turtiin isaa adaduma dabalaa deemuun carraan cidhaan keenya dhabuu guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf mana yaalaatti cidhaan qorannoo malee micciirramuu cidhaanii beekuun ni danda'ama. Yoo barbaachisaas ta'e altiraasaawundii kaasuudhaan micciirramuu cidhaanii adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yaala harkaan cidhaan micciirrame iddoo jirutti deebisuurraa kaasee yaala hatattamaa baqaqsanii yaaluu cidhaanii godhamuun cidhaan baraaruun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yaala akkanaa argatee cidhaan kan hin baraaramne yoo ta'e carraan cidhaan keenya guutumatti dhabuu fi rakkoolee kanaan wal qabatanii saaxilamuun guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf namni mallattoolee akkanaa argisiise yeroodhaan yeroo turtii gabaabaa keessatti yaala akka argachuu danda'uuf wantoota yookiin mallattoolee kanneen yeroo argu hatattamaan gara dhaabbata fayyaa deemuudhaan rakkoo kana ilaalchisuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf hubannoo kana argachuun murteessaadha jedhee nan amana. Qophii biraatiin immoo
odeeffannoo fayyaa garaagaraatiin kan walitti deebinu ta'a. Nu waliin tura. Nagaa ta'a. Galatooma.